Seedoon ajjiidhaan poolisii qabsiisee jira. Nagaaf ayyaanni jaalalli waaqayyoo waaqaa jiraataa fakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti siniidhaaf abayyatu sinin jechuun jaaladha. Hordoftoota qiddoo YouTube jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan ho'imaa isinitti jira. Akkam jirtu sinin jechuun jaaladha. Omaamiiti ni darba obsa qabaadha sinin jechuun jaaladha. Maarree obsaan haannan goromsaa dhugaa jedhama mitiree waaqayyoo nagaanuu kenninaan hundumtiyyuu obsaan hin danda'ama sinin jechuun jaaladha. Toleegaa akkuma beekamu yeroota darbanii viidiyoo garaagaraa hojjetanii caaltuudhaan illee Seedoonii in qabamuu mucaa keessa in argatta jedheenii akkuma abdachiisee jechuudha. Guyyaa akaleessaa jechuudha tolaan kadhadhee didee jira ajjiinii haadha mucaa kanatti deebisii haadha mucaa gargar baaftee anatu mana hidhaa keessaa si baasee mitiidhaayii jedhee gaafa inni gaafatu inniyyuu ajjiin jechuudha gaaffii biraa gaafatee gaaffin inni gaafates akkamittidhaanii haadha manaa koo mana duwwaatti waamtee reebdee maalidhaafidha jedhee gaafachaa ture jechuudha. Sana gidduutti ishiniyyuu dogoggora qabdii jedheen jechuudha. Seedoonii inni immoo ta'uu hin qabu ture maaliifidha kun hundumtuu taasistuu jalaan callisee waan baay'ee naa taateetta maalidha jedhee jechuudha. Sana booddee egaa ishinuu dogoggoraadha kan hojjatte ishinuu akka kasasamtu beektaayi maal hojii bakka dheerrisi waametti qubaa kee mana duwwaatti iyyuu dhatte jedhamteeyyuu osoo kasasamtee ishinitti gaafatamte akkasumas immoo kan ishiin baattee deemtu asiidadha. Kanaafiyyuu ishitu rakkina keessa bu'a malee ani waan rakkina keessa bu'u tokkollee hin qabu jedhe jechuudha. Kana gidduutti waan gaarii miti kanatti goote jedheeni ishii waan gaarii gooteree jennaanii natti muus qabda. Seerattillee ishii dhiyeessuu qabda malee akkas gochuu hin qabdu jedhee usumaan haasawaa jiru jechuudha. Bakka maalis haa ta'u maali anatu mana hidhaatii si baase waan ta'eef mucaa maaliif cal jette mucaa fidi jennaan mucaa iddoon fiduu qabu iddoon fiduu hin qabu mucaanii na bira hin jirtu. Waan ta'e gooteetiin harkaa fuuteetti mucaan na bira miti kan jirtu ennaan bakka yoo rakkina qabaatteetta ta'e sheeka bira si geessina ennaan lakki sheeka bira na geessitanis tokkollee hin qabdanii. Kanaafiyyuu ta'ee ani sheekan bira deemus hin jiru mucaanis na bira hin jirtu mucaa isaan fidaa fudhadhu jedheeni gaafachaan ture. Kanaafiyyuu oma gochuu hin danda'u ennaan fiddamoo fiddu yookiin iddoo ishiin jirtu na geessi ennaan iddoo ishiin jirtu hin beeku ani lafa ishiin jirtu hin beeku jedhe jechuudha. Sanaan dura jechuudha osoo hin qabamiin dura jaartii namtisaa jechuudha. Viidiyoo ishee hin agarre garuu jechuudha morma qabdeen arge jechuudha. Iddoo isheetti qabdan hin beeku morma qabdee reebdeetti aayilaandis bishaanis itti nannaqaa turte waan akkasiidha. Waan akkasiidha sinin jechuun jaaladha isaan dhaggeeffachaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo hojjechuudhaaf namaaf hin mijatu. Sanaa booddee beektaa innaan egaayii inni itti muudide sanaa booda poolisoonni dhufanii jechuudha. Poolisoonni gaafa dhufanii jedhani qoy dura yoo ta'u poolisoonni iyyuu dhufini bilbila yeroo inni gadi fudhatus keessi isaa shakkuun didu jechuun keessi isaa shakkuun didu jalqabuma yeroo dhufuyyuu bakka asiifachi ilaallachaa ture jechuudha. Itti miiraan itti fakkaate waan ta'e keessa isaatti itti miira guyyaa mi'aa sitti dhufu hin beektaa. Guyyaa waan namatti dhufu namni kamiyyuu ni beekata jechuudha. Sanaa booddee jechuudha egaa deemuu barbaade naanni bilbila jiru jechuudha. Poolisootatti yoonni seeraadhaanii dubbachuu baatee haasasaa sirreeffachuu baatee mucaa fiduu baatee ta'e har'uma isaa dhumata jedhee akkuma dubbate jechuudha. Sanaa booddee yeroo inni bilbila achi garagalee bilbilee jedhutti inni jalaa deemuu barbaade kotteessa deemtadhee gixxin godhee qabe jechuudha. Seedoon leenci namaa dhugaa ati dhuguma leencadha leenca haati deesse. Innaa sanaa booddee poolisoonni dhufanii kaach jedhan poolisoonni lama gaafa dhufanii jedhanii jechuudha. Isaadhaan qabanii yeroo isaan qabanii inni akkatti inni wixxiffatu argitaniitu akkatti inni wixxiffatu namni meennaa poolisii arge tokkoon jechuudha. Calluma jedha simmi jedhamiti qallaalii wixxifannee
akka inni wixxifatutti jechuudha miilla isaa qabanii motorarra kaa'an jechuudha. Motorarra kaa'anii fuudhanii deemanii yeroo fuudhanii deemuudhaaf jedhanii seedoo sita kana godhe akkana na goote miti jedhee jechuudha. Sana booda isaan fuudhanii sokkanii fuudhanii edda sokkanii booddee kanadha qorichi isaayyuu ittimnaan dideera waan ta'eefi kanadha qorichi isaayyuu jedhe jechuudha. Jaartiin isaas qabamuu qabdi. Jaartiin isaas dirqama qabamuu qabdi. Har'a buluu hin qabdu jechaa ture jechuudha. Egaa ishiin dhokatteetuma jirti. Haa ta'uyyuu malee dhugaadhumadha. Dhugaanii hin qallatni malee hin cittuudhaani. Hin cittuudhaan somni amma barbaadu yoo furdaateyyuu amma barbaadu yoo jedheyyuu hin cita kanumarrattidha jechuudha. Sana booda egaa abdiidhaaf bilbileen ana jala bilbila hin kaastu waan ta'eefi haala kanadhaanii ishiis qabsiistee seeratti dhiyeessina. Akkasumallee wanti ishiin hojjechaa turte wanti ishiin jechaa jirtu akkasumallee anaaf Sumayyaa illee walitti kan naqe ishiidha waan ta'eef tokkodhaan akka ishiin gadi baastuni taasisaa jedhee jira jechuudha. Dhugaa sinaa gargaaru dhuguma sin gargaaru jechuudha. Ajji yoo son taane dubartuma sana sini gargaaru. Ajjin rakkina guddaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Rakkina eenyuyyuu hin beekneef kan itti hojjetame wayii qaba jechuudha. Dhugaan siniin jedhe. Maaliif akka gaana saree dubartii jala kaata. Akka gaana saree argitanitti yoo ta'e wal jala kaatti jechuudha. Kanaaf namni tokko jechuun akkamitti hafuuradha jechuudha. Kun kan amma achiidhaan guutumaan guutuutti rakkisaa jiru hafuura hamaadha jechuudha. Hafuura hamaadha jechuudha. Xuraa'ummaa jechuudha. Jireenya isaa akka inni wal qabatee hin jiraanne, haadha manaa isaa qabatee akka inni hin jiraanne, gaa'ela isaa qabatee akka hin jiraanne, akkasumas immoo hafuura dubartootaan gara isaatti saabu yookiin immoo gara isaatti harkisuu of jalaa qaba jechuudha. Inni kun immoo dooktorri kamiyyuu arguu hin danda'u. Dooktorri arguu danda'u immoo Rabbidha. Innis immoo jabina keetii fi ammatii uumaa kee barbaaddu irraatiin kan ka'e qaxxisarraa cituu danda'a jechuudha. Inni garuu kanan goone jechuudha. Hanga dubartiin sun sireebdee amma dubartiin sun si dafaxxee afarii sii laattee si dallattu irra mana hidhaa sana sii wayyadhee yaadanii jechuudha. Mana hidhaa sana wayyu akkatti salphatanii akkatti olii gadi butamanii osoo illee mana keef yaadda ta'e osoo dhala keef yaadda ta'e osoo hojii mataa keetii qabda ta'e osoo waan gaarii hojjetteetta ta'e jechuudha. Ayii jedhamee namni namaaf hin yaadaa, namas namaaf hin kadhataa. Ati garuu arramaadhaan waan hundumayyuu sirreessi toora galchi jedhamte gaafa mana hidhaa sana keessaa baatee eddas immoo haadha dhalteen jechuudha. Haadha dhalteen halkanii guyyaa bochistanii irra dhabsistanii kana seexana irratti fuutee kana maraatu irratti fuutee akka waan baay'ee taatu kan godhe si'idha jechuudha. Asumaan caaltuu baga gammaddee dhugaa dubbachuu baga gammaddee gammachuun kee gammachuu keenyadha waan ta'eef baga gammadde siin jenna. Isa kana dhagaa'ee tisemne nu rakkiste mishee maati dachaat natti fakkaatu sodaatteeti. Isa kana siniin jechuun jaaladha. Jaartiin achis ni qabamti shakkii tokko malee siniin jedha. Shakkii tokko malee maaliif isa kana jechuudha. Jabaadha siniin jenna. Namatti dhaga'amu dhiisu anan baay'ee natti dhaga'ame naanni wixxisu sana waan ta'e dhugaa dubbachuuf jechuudha. Naanni wixxisu sana baay'ee natti dhaga'ame ammana kan hin jedhamne jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa namni kan hojii isaatti nyaata maaliif irraa deebi'ee jennee namni irraa deebi'ee jedheen waan baay'ee warra qaamanii yutti siqanii akkasumallee se'edoon illee kaameera ananalaa waan baay'ee gorsaa waan baay'ee jedhaniin ture jedhee hin taaneef egaa akka inni ta'ee kanaaf seeratti kennameera. Ammanani namni tokkollee nama tokkotti akka hin kennine fuudhaatee deema jedheeni waadaa galchisiisee poolisoota fuudhee
fuusisee deemsisee jechuudha. Amma namni tokkollee baasisuu akka hin dandeenyedha. Kana dura yaadattu yoo ta'e caaltutti seeratee ture. Hidhameera taanaan jedheen. Hidhameera ta'eera taanaan abadan gaafanii kamii achi bahe. Achitti hidhamee nafu waan ta'eef gaafanii kamii achi bahe. Ati biyyatti kana keessa nan jiraadha jettee yaadin jedhee masxanqaqaa itti kennee ture jechuudha. Isa kana sinin jechuun jaalladhaa egaa waan dhufummoon ineenna dhugaa dubbachuudhaaf jaartiin ajjees irra deebi'een jedha. In haftu asumaanis immoo concretion maqaashii mee nan dhagaye maqaashii nan dhagaye banaan maalidha waansa qaana yaadadha banaan fuun kulloo banaan banaan fuun banfuun kulloo dhuga enana kan jedhu qabadheen ture jechuudha. Inna sedoo dubbatu sana qabadheen ture bafuun kulloo qabadheera bafuun kulloo jedhamti jechuudha. Bafan kulloo jedhamti concretion bakka bartaan sireen jechuun jaalladhaa. Bafan kulloonis immoo hin qabamti jechuudha. Isa kanadha. Qidiyee YouTube subscribe like dolli milikiti tuquudhaan na jabeessaa sinin jechuun jaalladhaa. Isa kana dhagaa kun akka tokkoon hojjanna waan ta'eef jechuudha. Isa kana ho'iin huqqise hojiin huqqise maal akka nu huqqisu illee hin beeknu. Mucaan hin jirtu mucaleen hin jirtu inni huqqanne jechuudha. Gaaf ta'een furdanna kaa jechuudha. Inni kaan iyyuu kan hin jedhu akkatti yoo jedhu dhabe hangan hin jedhu warri wala baartan jechuudha. Oromoo qaaliiwwa wali na baarina ishi wali na baarina waliin indemaa jechuudha. Wal jajjabeessaa jabaadhu waliin jedha. Harka wal qabadhaati wal guddisaa iddootti immoo namni dogoggora hojjetittis immoo wal gursaa malee waliin arrabsinaa waliin nadheessinaa. Oromoo nuti tokkodha tokkodha jechuudha. Shawaa ta'a Jimma ta'a Arsii ta'a maal ta'a Oromoodha waan ta'eef wal jabeessaa sinin jechuun jaalladha. Amantiin sanyiin qomuun waliin qoodinaa waliin abaarinaa namsa gooti I love you so much.